haasofsiiseen Israa'eliin deeffadha. Ameen. Achumatti Israa'eliin deeffadhee utuma lafa onaa jirru boojuu sen deebisiisa. Maqaa Yesuusiin boojuun keessi badeemu. Haleluuyaa. Eeguutu haleluuyaa. Haleluuyaa. Utuun ishee haasofsiisu waan garaa ishee rukkutu utuun itti haasa'u maal godhadha hodhu isa dubbiftan boojuu sen deebisaa. Boojuu dur jalaa booji'ame utuu wajjin haasofnuu deebi'a. Boojuun kee utuu Waaqayyo wajjin haasoftuu sii deebi'a. Haleluuyaa. Nama wajjin utuu haasoftuu boojuun sii deebi'u. Bojuun kee Waaqayyo wajjin utuu haasoftuu deebi'a. Bojuun saba keenyaa meeqira? Waaqayyo wajjin haasofne deebi'a. Dhuguma jedha. Maaliif beektu? Isa dhugumaadha. Kadhachaa turre isinis kadhachaa turtan bu'aa turtan dhuguma. Nusi anas hin turre waan ta'e waldaa turretti ila keessumaa saba keenya keessa morra maddoo qabatanii gaariidha. Bakka sirriitti hojjetu innee barcumallee keenyeefi maaliif orminurraa kun naannoo keenya nu miidhu innee aan amannuufi ilaa kuna balu yaa Waaqayyo gargaari innee tu baran. Garuu miti. Nu namoota sana abdanne garuu miti wantichi. Ammas Waaqayyo nu fakkaatu. Ameen. Kan akka Geediyooniin. Kan madaallii dhugaa qabu. Ameen. Kan saba Waaqayyoof garaa sarraa qabu. Waaqayyo nu fakkeenya. Qaba Waaqayyo. Ni Waaqayyo qaba jedhame. Waaqayyo qaba. Haleluuyaa. Lollee dhiigi dhangala'ee ola deemaan dhume sanyiin namaa qab jedhee nuun deebin garuu deebisuudhaaf Waaqayyo ammayyuu hin danda'e. Ameen. Waaqayyo hin danda'a. Mee warri Waaqayyo hin danda'a ittiin galateeffadhaa ta'u. Ameen. Ni haasofsiise. Amma dhufe Geediyoon ni haasofsiise Waaqayyo. Yeroo kamiini Geediyoon maal jedhe yaa Geediyoon yaa loltuu maaliin anan? Yaa loltuu maal anan? Jannana naa jedhe. Gurbaan loltuu miti. Gurbaan loltuu miti. Garatti itti habaatan hin beeku gurbaan. Ofiiyyuu sodaataadha. Maaliif? Lafatti qamadiidhaan ittitu lafatti wayii cuunfan itti qamadiidha. Boroo mana. Mana dugda duuba. Utuu jannina ta'e fuulduratti dhaaba. Lafa qamadiidhaan itti dhaaba. Wanti waliin dhaabee. Hin sodaa. Sodaate mana boroota. Garuu hafuurri qulqulluun gaafa dhufu sodaan hin jiru. Mee ameen jedhaan. Maal jedhe? Hafuurri qulqulluun hafuurri Waaqayyo laafaa jiru. Sodaan balleessa. Maqaa Yesuusii sodaan si keessa haabata. Janna Yesuus. Mee ameen jedhaan. Dunda miti Yesuus. Janna dhugaa. Goota dhugaa. Ameen. Qajeelummaadhaaf dhugaadhaaf. Mootota saantibarra kan hin keenye. Anamma maal taasisabda yoo raajota keessattanii raajota kaasuu Waaqayyoo miti. Raajonni mootitti qajeelummaa hin himne anaaf raajii miti. Maaliif Eliyaas fayyitu ture, Elsaa'i fayyitu ture. Akaabii naqee sababiitti jalina hojjetteef sabi gidiraatti galee ijaaf ijatti. Mootii taasisanii hin danda'amu. Bulchaan qabalee yoo waliin gurgurtu. Bulchaan qabalee yoo raafuu isaanii fadhiisu malee guddi yoo. Zabanyaan mana intii tokko eeguyyuu siqaa godha. Warra keessaa iyyuu moo yarra warra xinnoorramu. Dhugumaan isinii jedha. Ilaalee raajota warra mootota taasa'an akkasii gooftaa Yesuusis. Neeroo fa'itti, Heroodis fa'itti, warra nama ajjeesan, warra morma kutan, warra eenyu isaanii hin gaafan, warra biyya hundumaa koontiroolii godhanii qabaniiran mootota Roomaa ija dhiibee Yesuus isin sobdoota jedhe. Mee ameen jedhaan. Yoo du'a ta'e himatti hin qabu. Maaliif? Du'a kana sonta jiru beeka Yesuus. Wanti nama sodaatu maali? Kan yeroo maali ni keerra jira. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf Yesuus gaafa warri isa geessu dhufanii kottaa dhufanii hundeemna itti deemna. Ameen. Goota sadii wanta deemuudha Yesuus. Warra fuudhee ka'eessi lunna yoo ta'an gaafa fuudhee ka'e kaase garuu lunnummaa yoo ta'e irraa eegsi ta'etu goota abidda ta'an. Phexros seenaa sana kan dubbifadhaa. Phexros dubartii tokkotu gansiise Yesuusiin. Dubartii xomboori tokkotu ifin dhiiruma kibdatti kaasuu dhufee gantamoo hin gantu hin jenneen. Dubartii tokkotu namichi kun Yesuus duukaa ture jennaan ani Yesuus malee hin beeku. Maaliif afurichi hin dhumneef. Namicha ta'e ani hin beeku. Iseen immoo maal jettee nama biraadhaatti nama qabu. Maal jettiini kolfikeenyu haleluuyaa. Maqaa Yesuusin isaa fakkaatu. Inni mas bira jiru kolfikee isaa fakkaatu. Haleluuyaa. Baay'ee kan isin dhibu yoo dubbiftan kennu haasaan keeyyuu si lafa faayidanii. Eewu fakkaachuu kee. Yesuusin fakkaachuu kee kan Yesuus akkatti ta'a. Namicha isa kan qabuutti duukaa akkatti turte hojiimti keeyyuu. Hasamti keeyyuu kolfi keeyyuu Yesuus kolfaa ture jechuudha. Haleluuyaa. Isa fakkaata. Itti darbeera Yesuus irraa. Yesuus irraa sitti darbu. Ameen jedhama. Gaafa seemee akkasitti hin jettu habadan du'e badee.
Ande ko. Hindi san. Sa kumara Yesus gafan ni kale Petros inalu himboy. Gua mo bocha gafa ture bocha gafa. Garu gafan di bandar rabu ojer kamu tahu panala manala di bandar tu. Di bandar gafan tu me Petros hingkai. Amen jadi. Amen. Petros kayak eun rati kayak beto. Namoota kuma baay'eetti lakkaa'aman ayyaana guyyaa shantammaffaa warri seera beekan barsiisonni seeraa. Barsiisota seeraa jechuun barsiisota teoloojii jechuudha bara sana. Seera Musee, seera dubbii Waaqayyoo warra sirriitti baratan isaantu jira. Saadiqootatu jira. Warra qomoodhaaf gurguddisan obbobbookosantu jira. Warra Ibrootaatu jira. Qomoo garaagaraatu biyyoota garaagaraatti dhufanii achi jiru. Qomoon Israa'el hundumtuu wal ga'e. Achi keessatti ka'e Pheexroos. Ka'e maalidhaa? Inni sinfanniftan sun jiraataadha. Ameen. Hallelujah. Ameen. Inni kaleessa kan warra maalidha? Inni sinfanniftan sun bara baraan jiraata. Ameen. Gaafa sana fuudhan guutaman akkeetti jarattoon hin machoofte jedhanii barsiisa. Yennaan akkeetti amma ganama sa'aatii sadii machiin hin jiru. Ameen. 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 Namni ganama machaa galgala hundi barasiis namni akkuma baramma. Ganama namni machaa hafuuratu nurra bu'e. Ameen. Hafuurri sirraa bu'e. Ameen. Hafuurri oolichaa. Hafuurri Waaqayyoo. Ameen. Inni bara dhumaa jala jallina raasu. Maqaan harka kee. Maqaa gooftaa Yesuus sagalee urraajii siniifatu. Ameen. Inni bara dhumaa jala jallina raasu. Inni du'a karaa tambisu. Inni dhaloota midda keessaa baasu. Dibanni hafuura Waaqayyoo sirraa bu'e. Haleluuyaa. Kana achi waan hin barbaachisu. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Haleluuyaa. Yeroo machii miti isa sinfanniftantu jiraataadha bara baraan. Inni maqaan isaa Yesuus Kiristoosi. Namni yoo isatti amane hin jiraata. Namni isatti amane itti faradamana gaafa ni lallaba. Abidda obeessa. Namoonni kun isa deeggaranii maal godhuure maal gorsitaadha. Warra akkanamiti warra morma namaa kutaniidha. Morma kutaniidhaaf jannatu kan. Ameen. Ameen. Innan akkane jilbeeffadhaan maqaa Yesuusiin cuumamaa jedhe. Nama kuma sadiitu gooftaa fudhate lasu. Spiikeriin hin jiru. Sagalee dhuma isaatti eekoo godhee waaqa. Ameen. Ameen. Yoon inni namaa dhufe malee maal ta'a? Maqaa Waaqayyoo faatu. Ameen. Siifaduuf. Ameen. Inni akka inni godhuun siifaduuf. Ameen. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Geediyooniin haasofsiise. Akkasitti jedhe Geediyooniin. Ati loltuu jagna nannane. Geediyoon mistira isaa beeka waan ta'eef dhiisii waan akkasiiti. Dhiisii jedhe waa'ee jagnummaa dhiisii jedhe. Waaqayyo si wajjin jiraate moo Waaqoon wajjin hin jiru jedhe. Utuu Waaqoon wajjin jiraate maa akka ta'an. Utuu Waaqoon nama wajjin jiru dararamuu hin jira fira. Utuu Waaqoon wajjin jiraate maa garbuun kan isin buddoo isaanitti galan naqalaala. Boolla qotatanii boollatti galuudha Israa'el. Dhugumaan isin jedha baay'ee nama gaddisiisa. Boolla qotataniitu nama keessa jiraachuu hin dandeenyeef boollatti holqa dhagaatti galuudha. Jiraachuu hin danda'ani wanta ta'eef. Utuu Waaqayyo dhuguma Israa'el wajjin jiraate kuneessaa dhufaadhe. Utuu Waaqayyo dhuguma wajjin jiraate nabboonni keenya nutti himan oduu mu dhageera. Maal inni gootatti jedhe beektu aartuudha gurbattanii boroo yoo teessu malee. Ameen jedha. Ameen. Aartuun nama gaarii. Inni aartii jechuudha la seenaa beeka gurbaan. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Israa'el inni gargaaraa ture. Israa'el inni eegaa ture abboonni keenya nutti himanii. Agartanii gurraa qaba. Har'a isatu hin jiru. Maaloo wajjin jira. Ameen. Nama akkasiin barbaada Waaqayyo. Maaloo wajjin jira Waaqayyo meerree. Jennaani itti siqeedhaan immoo. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusii Waaqayyo si taasisu yaa. Ameen. Yoon kaasii ameen jedhe fudhadhu. Ameen. Waaqayyo ni si haasofsiisu si taasisu yaa. Ameen. Nu taasisu Waaqayyo. Itti siqee haasofsiisu. Lakki si wajjin jira. Ammallee humnuma qabduun ka'eeti warra miidiyaanitti ba'i loli saba koo harkaa baasee. Ani immoo eeyyati. Ani jedheen gado. Sanyiin keenya sanyii Israa'elootaa keessaa xinnaadha booddeedhaadhe. Sanyii Minaaseetii jedheen. Minaaseen maqaadhaaf hangafa tureetu isa booddeetu hangafa godhee Waaqayyo kan Minaaseen booddeedhe. Dhaloota dura dhalachuun wantichi. Dura dhalateetu Ifreemtu Minaasee dura ture. Maaliif Yaaqoob gaafa ijoollee Yoosefiin eebbisee Yoosef ijoollee isaa Yaaqoobitti fide ijoollee lama. Minaasee fi Ifreemiin finnaan Yaaqoobi dulloomeera jibadhaan argu akka wal jala barseedha. Jennaan akkas jedhe maaliif harka wal jala barseedha isa mirgaa isa hangafaarra kaa'ee isa bitaa immoo isa booddeerra kaa'ee kanaaf akkatti mijeessee fideenna ati mijeessitee fiddee ija kee darbuudha dulloomtee ta'uu dheedhi dulluma miti mul'ata jedhe. Ameen. Ameen jettanii. Harka wal jala barsuun kee
Ati wali wallaalte nannoo edeen mul'ata malee dulluma miti. Isa booddeetu isan gafaata. Akka gootanii galateeffatan. Isa booddeetu isa maalii ta'a? Kanaaf illee gafaama maal ta'e jechuudha. Isa booddee ta'e kanaaf isa booddee kana cimsa Efreemiin an cimsaa jedhe Waaqayyo. Waaqayyo kakata. Kanaaf maal jedha namichi kuni maal jedha Geedooni sanyiin keenya booddeedhaan hin jedhu garuu hangafa turan. Booddee ta'aniiru garuu amma immoo warra booddee kana hangafa gochuuf dhufe. Meequma waliinsa maqaan isaa ulfaatu. Booddee ani immoo mana abbaa kootii iyyuu quxusuudha isa dhumaati. Anis isa dhumaati. Maqaa Geedooni ijoollee akkanne. Haleluuyaa. Isa dhumaati jedheen. Kanaaf ani hin ta'u kanaaf hangafoota dhaqee filannaan noo sumatu ta'a amalee nunnee nan jedhee. Haleluuyaa. Kan itti bayyee. Galgaluma sanatu mul'atu guddaan dhufe Geedooniif. Waaqayyo akkas jedhee. Ila abbaan isaa waaqa tolfamaa qaba. Asheeraa waaqa tolfamaa, jirma waaqa tolfamaatiif sagada abbaamuti isaa. Abbaamuti Geedoon. Innaa korma sagadaa qaba. Maatiin keenya qaaluu keessa lafa waan ta'eef korma sagadaa turta isitti. Kormi sagadaa hin qotu hin qochisiisan hin camadamus. Inuma ta'a ayyaana turreera. Keenya namarree daasaa bina. Ayyaana turreera dhuu deemee ma bookkisaa oolu. Yommuu amees yoo horiin isa mootes aaraa oola cakkaa keessa deemu. Dallaatti sin galu. Korma sagadaa turtan beeku. Horii keenya jalaa uffannaa malee sangoota qabeenyaan biyyoo nyaachise bira darbu. Goobi isaa achi qaba. Yoo inni dadhabee du'e immoo kan biraatti dabarsu sagalanii. Seera qaba. Isa akkasii qaba abbaan Geediyoon. Geediyoon kee ofiis korma mini fuudhee qanxal godhee kutee qali. Kormatti qaleetu dhiiga see firfirseetu kaa'ee Israa'elootaan. Asheeraa waaqa tolfamaa kana abbaa isaatti irra qeqqelee lafa buuse. Waaqa tolfamaa isaanii sana hiddii godhoose. Loluu eessatti jalqaba? Mana abbaa isaatti jalqaba. Ameen jedhaan. Dhugaan dubbachuu isa jalqaba mana isaa irratti jalqabeetu diige. Yoo fira jeessan ormi nama maqaa taa'anii. Akka namni shiftaa ta'e akkaatti galuu fira isaa keessaa tokko qalee tokko. Eewutti si bakka. Egaa obboleessa akka ta'e kuni namichi tokko jira obboleessa nama akka jeese. Ila jaarsa dulloomaadha. Dargaggeessa abbaa barbaadetti dhufeenaan argatee jiraas. Obboleessa jeese. Mallamaa nyaata namaa mukute. Geediyoon gaafa kana basaratti qabsaa'u ormi maal godhu? Ganama Geediyoon kana godhee dana humna irra bu'eera. Maqaa Geediyoon irra dibanni irra bu'eera. Israa'el walitti qabuudhaaf qophaa'eera. Ameen. Humni yoo sirra bu'e ati sagalee isaa miti. Maqaa Yesuusin humni sirraa bu'u. Ameen jedhadhaa guddisaati. Ayyaanni Waaqayyoo sirraa bu'u. Dibanni Waaqayyoo sirraa bu'u. Mul'ati Waaqayyoo sirraa bu'u. Ergaan gara kee haa dhufu. Sagaleen gara kee haa dhufu. Hafuurri Waaqayyoo si argatu. Yoo hafuurri si argate taa'ii yoo jedhanuun teessa. Ameen. Yoo duute iyyuu kaata maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Maqaa Yesuusin dibanni si argatu yaa. Sababiin isaa hafuuratti kan garbaman immoo lakkoofsan qabanii wanta ta'eef garbaadha baay'ee garba ta'e. Isaan kana baasuudhaaf dibata fidamanii Waaqayyoo. Ameen. Namni tokko duwwaa nama tulluurra kaa'uudhaaf ani tulluurra kaa'uudhaaf dibata naaf fidu Waaqayyo. Warra lagatti kufanii jedhee na dibe malee. Ameen jettanii. Nama dadhabee kaasaa jedhee na diba malee wanti dibati barbaachisuuf hin jiru. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Nuuf haa dabalu. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Geediyoon hin ka'ee Israa'eliin fiingee afuufee walitti qabee ganama yaa'anii abbootiin biyyaa yaa'aniitu maal ta'ee waaqa tolfamaa keenya diigee ilmi keeranii dhufanii namicha maal ta'ee diigee akkamitti diiga ba'aaliin akkamitti diiga waaqa tolfamaa keenya dhiigaa isaan dubbii kaasanii isaan yoo waaqa ta'e ofii isaa falma ture. Abbaan ilma isaa ajjeesaan ilma waaqa ta'e maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Maadii isaa waaqa ta'e ofii falma ture. Algulbaa tokko dadhabaa waaqa ta'ee isaanii. Isa bakka diigee ala godhe. Gurbaan gaafasuma fiingee afuufetu walitti qabe Israa'el wal boollatti kan ta'e yaada dibanii gaafa dhufu. Warra boollaa yaasu. Ameen. Olkaasaa akka keessa maalaa jeenaa ta'uu waaqaa. Haasaa miidhagaan iyyaasu dhaloota. Dibanni garuu iyyaasa. Ameen. Guddisaa ameen jedha. Ameen. Dibanni iyyaasa. Ameen. Dibanni dhugaan iyyaasa. Ameen. Mul'atti dhugaan iyyaasa. Ameen. Abiddi wayyoo irra bu'e iyyaasa. Ameen. Abiddi wayyoo argate iyyaasa. Ameen. Lafa sireekkee gaafa raftu. Gaafa deemtu maqaa gooftaa Yesuusin si argatu. Inni Geediyoonin argate si argatu. Inni Phexrosin argate si argatu. Inni Saa'olin argate abiddi sun sirraa bu'u. Gaafa inni sirra
qabu ati sagalee isaa ta'uu dandeessu. Sagalee isaa ta'uu dandeessu. Naasaa kee jijjiiru si argatu yaa. Haleluuyaa. Warra boollatti galatu yaa. Nama meeqatu yaa beektu guyyaa tokkotti nama 32 yaa. Lolaa biyaa'u qaa lollanna. Dhufanii naanitu waaqayyo kayde yoo lakkoofsa boqonnaa 7 fatanii alta. Ilaamee geedee yaanna amma ko addunyaa ta'u jinaasu. Akka dina wala lolii jiru. Jarri kun hin baay'ataniiti. Baay'ee kan isin buloltu warra dhiirota isaanii warra miidiyaanii gaalota isaanii lakkaa'uun iyyuu hin danda'amudha. Kan nama dhiisaati gaalota isaanii waraana fardaa isaanii lakkaa'uun hin danda'amu baay'ina isaaniitiif. Isaan akka cirracha galaanaa baay'atudha. Baay'eedha dhiironni isaanii. Garuu waaqayyo ka'e 32 kun baay'eedha. Amma egaa dubbii dhaga'amu dubbii biraa dhufe. Maaliif waaqayyo 32 baay'ate gaara. Jarri immoo 32 yoo matti dachaanii qaban qabuudhaaf waliin galan. 32. Waaqayyo immoo isaantu baay'atee irraa hir'isee. Maal godheen hir'isaa innaan tulluu Giliyaad irratti baay'iti lallabi. Warri laphee keessan keessaa dhaatu galaa inni jedhe. Ammas namootatti lallabe lakkoofsa boqonnaa 7 lakkoofsa 2. Ammas namootatti lallabeeti namni isin keessaa sodaatee lapheen isaa sirbu tulluu Giliyaad irraa ka'ee gara manaatti adeemuu jedhi. Lapheen isaa maal ta'u? Sirbu. Ayo finca bu beru baze lucu. Ati me kelo. Kumandiri mali. Jadi itu rekam. Nara ke warna ke tu kana ngala ni nani. Utuni sedi kato ko lagi dah cari kan. Garu selagi. Selalu kita rumah malu kita maya. Ne malu jaya ya. Gafa ni lalu nama kumadi demi lama tu gale. Ini mana agak kana gitu. Amin ni fude be ungali. Kuma kuran du watu berata. Ye nama ayo ke step is la mafa ko na la cosa furi katani wala tan. Ke jore ye nan himba ye tani da bonde kure. Ayo serious. Hallelujah. Kumi kuran ni baya the bagai. Malam ko re na sila gara tiga tersun. Ama wala ka tiga so wala ka tiga. Warri garatti galus warri lagatti galus warra maatire man garuji amen maka gofta yesus nama malu maatire mutai amen amen jani furat amen ege jesan madu maatade amen dubam madu maatade amen hojjeta wangela madu maatade amen afata madu maatade amen wakayo siata yesus amen amma andala labat anne sur gomme amma futti go fogo amen amen bolali tamale go fogo isendu amen maka wakayo amen hallelujah amen itti duuna Kiristoos jechuudha. Ameen. Yeroo baay'ee weenni beektu weenni baay'ee lafatti hin du'u mukatti du'a. Weenni seenaa isaa beektu yoo ta'e baay'ee lafa ciisee du'u weenni akka bineensota. Weenni mukarra jiraata mukatti goggee du'u. Achumatti ciccitee bada. Baay'ee muka qabata. Egaa asumatti duuna hin jedhe. Kiristoositti aman jedhama. Satti yoo duuna hin jiraata. Lagatti geesse maal godhamna immoo? Warra gadjettee jilbeeffatee dhudhuu fi warra kaan geggeer baasee bishaan dhugaa jedhine eebuutti na jaabe. Bishaan dhugaa jedhine dhugaa. Amma warra jilbeeffatee dhudhuu hin galchitaane. Gaafa gadi laalu xaqilaalaa jilbeeffata. Xaqilaalaa namatti jilbeeffatee dhuga. Namni jilbeeffatee dhunne namni lakkoofsa nama 300 dhuga. Nama 300 warra kacira xaqilaalaa loluuni. Ufa kayo jual dulu nggak? Mana gue ada nanggal hari ini? Amma mesti dapat tadi udah nih. Hammi jilbeen fatee dhugaa dhumtu gaafa galu nama 300 barata. Naalan godha amma immoo jedhee waaqayyo. Amma egaa wanti jiru waaqayyo maajoolti deebiidha achi. Meera namni loltuun sokkeedha. Maalan godha amma immoo naani warra kanaani huuroo qabadhaate harka tokkotti abidda baadhaate amma egaa olba akka dha waaqayyo gee jooliin baay'ee sitti tola gaa. Dhugaa torba sana guutummaa isaa yeroo firiidhaan dubbifadha baay'ee sitti tola akka dha waaqayyo. Ani warra miidiyaaniini harka kee keessa buusine. Amen. Ila boqonnaa dhuma ja'a lakkoofsa 16 kaatee lolaan ta'e mokkeedha gaafa geedoo sodaatanii sun akka nama tokko dhawutti akka miidiyaalee rukutuun godhan. Ni ameen jedhu guddisu. Akka nama meeqa dhawutti nama tokko akka nama tokko dhawutti rukutamee
miidiyaalee sana cirracha. Yoo haalonni baay'ee ulfaatoo dha. Addunyaa nama baay'ee ulfaatoo dha hafuuraaf. Yoo barbaade waaqayyo akka nama tokko sii godhe. Yoo amante godhin ta'a. Sii godhuuf amantii. Akka nama tokkoon sii godhe warra miidiyaalee. Kana dhaga'eera durbaa. Kana jajjabaatee yookaan sinaan ba'u mana. Haleluya. Maalitti jedhe akka keessa buusee yoo shakkii ta'e yoo shakkii ta'e bona shakkii ta'e yookaan dura dhaggeeffadhu waan isaan jedhaniif. Egaa namni immoo hin shakkamne nama lubbuun kee amantu nama tokko fayyadee dhaqee nama wayyaa biraa uffatee nama kan biraa fakkaatee basaasuu dhaqee loltoota warra miidiyaaleen keessa taa'etu waan isaan jedhan dhaggeeffata. Gaafa manni dhaquu ni qabatu. Ilaalee duukooti jedhanii tokko yennaan inni bittilleen tokko gaara kanarraa dhuftee ture. Dunkaana keenya rukutte. Bittilleen beektaa warra sirtan ambaashaa beektu laata. Daaboo. Isaatu dhufee dunkaana keenyadha. Bittillee garbuu tokko jedhe. Waaqayyo masraa sanyii midhaan gosa hanga fayyada. Midhaan waaqayyo. Ameen. Bittillee boombiin dhufee nudhaan jennu. Boombii ta'e waan tokko. Xiyyatu darbatamaa jenne bara sana xiyyi beekamaa. Bittillee akkamitti dunkaana diiga. Fuunee nyaanne fa'aa jedhamtu. Maal? Bittillee dhufee dunkaana keenyadha. Lummoo hin bittimmoofne dunkaana keenya sin diigamne. Inni sun immoo maal hiikaa? Kun billaa kee joolidha. Haleluya! Kuni waan tokko yoo miti hiikaasa billaa kee jooltu dhufaadha. Geejoon immoo billaa sagalee qaba malee ofiyyaa bittaa fuudhoo baatee jiru. Waan namitti nama dhalina waaqayyo diina kee waan namitti looyee mooyaa loltee mootee karaa namitti abaaruu waaqayyo si dabarsee karaa namitti injifanne karaa namitti mooneedha. Billaa fudhatee dhaqaan jiru gurbaan bakka san dhufaara yaaddootu nurree dhaqanii jarri already aggatanii ofuma eeggatanii dhufee dubbiin kana namatti erguu miidiyaa iyyuu hin barbaachisu amaayyuu feesbuukii galuu iyyuu hin barbaachisu onnuma ergichi. Injiru wala sillee. Indaa inni dhufee gadi ofii qaba dhufee tokko jedhe. Bakka warra keenya keessa buusee jira sana jedhe. Warra loltooti. Kanaaf warra 300 san 100 qoqqoodeetu warra kanneen dhokadhaa taa'aa jedhe. Jara sana sana duuba taa'aati mucaa keessan ibsaa keessan uroo keessanis baadhaa taa'aa jedhe. Warra kaaniin iddoo akkasirra dhaabadhaa. Nu warra 100 immoo itti dhannaa jedhe. Yeroo fiingeen afuufamee lolli kan waaqayyooti lolli kan geedoon jedhamu uroo lafaan cabsaa ibidda keessan immoo harka keessan isa mirgaatti ol fudhadhaa. Ibidda keessan ibsaa. Milikkitatti waaqa loluudha malee meeshaa waraanaa mitooti. Ameen. Kana godhan kana gaafa godhamme gaafuma kun ta'u jarri sun wantumti isaanii walitti namanii wal dhugutuu jalqaban. Utuu namni 300 keessa namni tokko hin du'i. Utuu nama 300 keessa nama tokko sukutanii hin ajjeesin diinonni wal fixan. Ameen. Hin baay'atan gaafa jedhaa ture waaqayyo warra kana doorsisuudhaan miti akkatti hojjetu beeka waaqa. Ameen. Mee hojii koo akkatti hojjetu beekadhaan. Waa'een biyya keenya baay'ee mataa nu dhukkubsee tajaajila mataa nutti dhiitaa dhabni akkatti hojjetu beeka yoo. Ameen. Akka hin qabnu nuyi dhuguma akkisa baay'ee rakkisa. Bakka nu kamatu furmaata jennaa beeknu wanta ta'u isa furmaata ta'e isa furmaata ta'e ta'e beeku waaqayyo garuu beeka. Ameen. Mee ameen jedhaa. Ameen. Yeroo tokkotu namni tokko dhugaa nama saalee keenya bee sokkeera anaasee kubbaa dhugaa nama maal jedhe dhugaa nama tokko injineerii haa turree amma namni sun illee luba ta'anii hojjetaa jiru. Dur bara 82 baay'ee dargaggeessa turan na baay'ee waa'ee oromummaa isaan garas baay'ee baccimsu iyyuu waraanumatti dabalamuu nurra jiraannee namni gurbaa tokko jimmaadhaan gurbichi immoo waraanaa wajjin isin haasaadha. Jajjabeessa iyyuu deemna inni murteeffanne kaane booddee dubbichi ta'uu dideetu warri nuyi itti baqachuuf jennee sari'amanii mootummaan nama jiru iddoo qabatee maal jedhee sirrateedha. Itti dhiifnee hojii keenyatti fufnee jedhanidha. Innaa gaafa tokko namicha kanatu isa nu hojii loluuf kaanitu muudama argatee Addis Ababaatti na argeera. Muudamee kubbanneera. Innaa atamma Yuusuma sana jaallattaa jennaan noo kana wajjin hojjetu suma jaalladhaan jedhedha. Innaa ati gowwaadha. Ani battalootti hin galagalee yeroo sana argeera. Maal innaa battalootti hin galagalee muudama argatee makka guddaa nyaata. Amma tu jarri dhufan immoo inaan utuu taasistuu naan kaadiree isaanii ta'a. Jira inni nyaachuudhaaf deemu dhuguma inni dhuguma waa'ee sabaatiin mataadhaa dhumee du'aa jiru ni nyaatu sun beeka akkatti nyaatan bas.
Dhuguma haadhanii nutti hima. Dhuguma amma sutuun nu feesi. Dhuguma tu dhuguma taa'ee jaalladhu. Namichicha ammas mootummaa qabata. Ambee akka itti dirii ta'u. Ati akka qaban qabu naan jedhira. Isa iyyuu isaanii taasisan. Jira jechuudha kun. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo garuu amma dhugaa nuuf kaasu. Mee ameen jedhaa. Dhugaa barbaanna nuyi. Qajeelummaa barbaanna nuyi. Biyya keenya keessatti qajeelummaa barbaanna. Biyya lafaarratti qajeelummaa barbaanna. Kiristoostu qajeelummaadhaaf lubbuu laate. Kiristoostu qajeelummaadhaaf jiraate. Nummoo duuka buutota isaati. Ameen jedhaa. Nummoo waan qajeelaa barbaanna. Nummoo waan gaarii barbaanna. Nummoo dibata barbaanna. Nummoo fuula Waaqayyootiin gaggeeffamuu barbaanna. Addunyaa booree kana, biyya booree kana, dhaloota booree kana, ol adeemaa booree kana keessatti Waaqayyo humna qajeelchu, Waaqayyo dubbii qajeelchu, Waaqayyo lallaba qajeelchu, Waaqayyo barsiisa qajeelchu, Waaqayyo raajummaa qajeelchu, dibata qajeelchu, Waaqayyo nuuf laata. Ameen jedhama. Qaba Waaqayyo. Kana hin afaan koo. Kana Waaqayyo kana.